garam kaltalle kanalle cufatam garwando an cufa qotani gibasani mootummaan shaffane akkasit lafti boorana lafa albuudan badhaate amtaati ammaan talaqab naatu bitta kana namalle qorannoo deemu jira ay albuud qorachuu nami eegaa takka qorannoo gurguddoon irratti hin geeggeeffamne amma warri oromiyaallee ni barkana mooyyal qofa iyyuu rammiileen jaqabatan qorannoo gad fagoo ganna lamaa fedhanii ambaajetti qabatanii. Ka qabate mootummaa naannoo moo mootummaa godina? Mootummaa naannoo qabate. Qorannoon sunillee gandi tokko qofa irratti ganda arbale. Wanni kun sibiila warqii fi ayireen jedhan kana jira. Kaan sibiila kaan albuuda kumturi sun jira fayyadanii jira. Waan kan irratti duuba lafti tun warqii gartee jalqabduri uumamti qabdii jedhanii gartee amma. Wanni kun horii guddaa albuudii kun tokkochi albuuda giraamaan gurguramu jira. Ka giraama gaditti gurguramu jira. Ka toon gurguramu jira. Ka kiiloon gurguramu jira. Albuudii kun albuudii akka addunyaatti jiru ka dhageenye albuudii godin boorana keessatti gammaa nu irra dhaqqabneen jedhin diyaamenti qofa. Waan kanallee dhahaa isiin keessatti argamta laayyoo agarree amma itti deemu jira. Kanaafuu wanni hin jirti albuudii akka warqii, albuudii akka kabajamuudhaan albuudii imraandiin hin jira, akkoomeeriin hin jira, tormaliin jedhani. Tormaliin kulleen gosa jiru albuudii akkana hin jira. Ageettii jedhani ageettiin tun hin jirti. Rubbiin jedhani rubbiin hin jirti albuudii hundi albuudii kabajamu. Oppaalii jedhani oppaaliin hin jira. Saafaayirii jedhani saafaayiriin kun albuudoleen akkana kun cuffinu albuudii guddaa jira. Albuudii jireenya ta'uudhaan albuudii sooddinu albuudaa industirii jedhani. Wanni akka fakkeenya magaadoo akka soodda horii nyaatuu kun cuffii akka filooraayidii jedhan albuudii kun cuffinu iyyuu hin jira. Kaan ammoo maayikaa jedhani maaskoovaayit albuudii fakkeenya akka beektaa bibilliqaa wayii iskiriinii moobaayilii kan fa'i iskiriinii kompiitara iskiriinii televezyiinii kan cufu isirraa hojjetan. Albuudii kun cufu guddoo kuufamee isa guddaa hin jira kuufame. Akkasumas mirsaasii namni wayii namni qorkan cufayyuu girafaayiteedhaan mooyyaleetti argama. Kun cuftinu iyyuu hin jira. Albuuda kana kan albuudii akka ayireenii albuudii industirii ta'u akka taantaleenii hemataayitii jedhanii diroomaayit jedhanii albuudaleen sibiila amma waan akkam qorqooroo mismaar mana waan akka qorqooroo kan cufirraa hojjetan kun cuftinu iyyuu jira. Kwaarz jedhanii yookaan albuudii fakkeenya amma waan akka saatii kan cufa yookaan mastaawotii albuudii akkana kun cuftinu hin jira jechuudha. Akkasumas fakkeenya amma akka amma simmintoo amma kun cuftinu iyyuu puumii fedhanii kun cuftinu waan akkana irraa hojjetan kun cuftinu hin jira. Akka man keessa mafatanii jedhan kun cuftinu marbil jedhanii amma albuudii akkana kun cuftinu akka jedhan kan akka giraanaayitii akkasii kun cuftinu hin jira. Qabeenyi uumamaa lafa hedduu keessa jira. Qabeenyi uumamaa kan jiru kan ammoo yeroo baay'ee warri faayidaa irraa argatu kooppareeshinii biyya alaa. Akka wanni akkanaa kun hin ta'an akka warri faayidaa kan irraa argatu warrum godina ta'u. Karoorii keessa maani? Gaaffii dansaa nu gaafatte uummata kanam kooppareetiiviin ijaaru jirra. Uummata kan fuula cufatti fuula albuudii kun itti argamu cufatti fuula albuuda akkanaatti argamee fuula kanallee uummata ijaara jennee achiin dudduubatti gabayaa barbaadanii fi gabayaa waltidhanii fi gabayaa uumamee akkanaan amma warri dhiyeeffachuu jirullee cufii jiran maanta yaa hojii seenanii fakkeenya mooyyalirratti fuula mormora jedhanitti albuuda marbil jedhanii akkasumas albuuda kwaarz jedhanii yookaan cabbii albuuda kan irratti uummati ijaaramee kooppareetiiviin ijaaramee garnam 200 gar miilee ijaa akkanatti baankii qaba dija keessatti. Aanaa Dubluqiitii ogeessa eeyyama albuudaa akka taa'e Roob Mohaammed albuudaan kun argamuu fi gammachuu guddaa qabaachuu himan jireenyi hawaasaa guutuma guutuutti akka jijjiiramu abdii guddaa qabnaa jedha. Waan argan kan ammoo uummata kan fayyadama goonaa inni itti murteeffanne kanaan dura qarsa dambii jedhamee dhaha giraanaayitii irra nam ijaarre ture. Dhaha giraanaayitii irra nam ijaarre gandi sun nam 380 haa ta'u uummati suniin fayyadama ta'ee waldaan gandi sun cuftin waldaa waan sun ka'ee waan jiruufi ammi xiqqa kaampaaniin dhaabatee irratti hojjechuunitti uummati sun fayyadama ta'ee jira. Garkuma 400 fi akkas argatee jira. Waldaan callaan mani barumsaallee kophaa galiin galaas. Waldaallee kophaa galiin galaas. Akkasuma gandallee kophaa galiin galaas. Akkasitti uummati sun gaaf sunitti waan hedduu irra fayyadamee jira. Goobsoo gubbaa haa jiru gandi tokko goobsoo jedhanii ka gubbaa jiru dhaha hedduu wal keessa jira. Dhaha sun ammoo yoo qotanii baasanii boriif uummati kun in jijjiiramaan dhibbatti inni akka malee abdii irra qaba. Gabayaa warraa barbaadat moo isaniitti warri aanaa barbaadaaf? Nuttuu barbaaduufi jira. Isaanillee ni barbaadata. Gatii isa waan beekuuf qulqullinni isa beekamu waan qabuuf gadi isaa baacu qorachiisnee uumattu iyyuu gad deebisa jira. Qabeen qotiinsa suniin uummati qaba? Hin qabu. Gatii guddaa barbaada. Humni isaaniitiin fayyadama. Istiil agamma humni isaaniitiin fayyadamanii ammoo gatii gahaa osoo hin argatinu jiran. Maaliif ennaan daldaltooti dhuftee gatii irra rakas gootu. Maaliif ennaan